Premier League England bara dorgommii 2024-25 eegaluun Arsenaliif Manchester Cityin morkii waancatti fufuu malu jedhamee gama. Leensaa Manchester United Erik ten Hag miidhamni taphattootaa yaaddootti ta'eera. Kan Chelsea Enzo Maresca ammoo filannoo taphattootaatiin rakkatu jedhamee gama. Abdurrahman Amin dabalata qindeesseera. Barakanas akkuma bara darbee Manchester Cityin yeroo shanaffaaf walitti aansuun shaampiyoonii ta'uudhaaf Arsenal irraa qormaata caalutu isa eeggataaf tilmaamameera. Liverpool Arne Slot waliin jabana haaraa yoo eegalu, Erik ten Hag ammoo erga waancaa FA injifachuun turmaata argatanii ammas kilabicha garga'umsaatti deebisuudhaaf hojiin jabaan isaan eeggata kan jedhu dhimmoota ijoo Premier League England boru eegalu kanaan xiyyeeffannoo argatanidha. Liverpool bara darbee gara xumuraatti taphoota walitti aansee mo'amuun waancaa dhabee sadarkaa sadaffaan goolabuun leenjisaa seena qabeessa Jurgen Klopp waliinis gargar bahee. Jurgen Klopp kilabichi sadarkaa Ingilaandii fi Awurooppaatti akka morkatu taasisaniiru. Bakka isaanii kan bu'an Arne Slot olaantummaa kilabichaa sana daran dabaluun maqaa osoo hojii hin eegalin haasa'amaa fi ture sana ni horatuun waan eeggamudha. Arne Slot hojii isaanii Liverpool keessatti akka Jurgen Kloppitti itti fufsiisuuf ni rakkatu ta'us dursanii kilabichatti dabalamuun isaanii hojiin kuni akka salphatuuf gargaara jedhame. Tapha madaallee ga'umsaas Arsenal, Manchester United fi Sevilla injifachuun isaanis kanuma agarsiisa jedha xiinxalli Super Sport. Liverpool waqtii jijjiirraa ganna kanaatiin hanga gabaasti kun qindaa'etti jijjiirraa irratti hin hirmaanne. Isa kana akkamiin bira darbaanis dubbii ijoo ta'eera. Taphoonni Liverpool liigichaan dursee taphatu hedduun isaanii kilaboota waancaa hin tilmaamamne waliin ta'uun isaa dursee qabxii barbaadu walitti qabachuuf itti tolaaf tilmaamameera. Johnson, what a save! Arsenal seenaa Premier Leaguetiin qabxii 89 bara darbee galmeesse caalaa liigichaan walitti qabatee hin beeku. Ta'us Manchester Cityin caalamuun waancaa dhabeera. Arsenal rakkoowwan xixiqqoo baroota sadan darban qabxii ittiin dhabeerraa barachuun bara kana morkataa cimaa ta'aaf eeggama. Kana gochuudhaaf taphataa sirra ittisaa irratti ga'umsa addaa qabu Ricardo Calafiori mallatteessifachuun isaa barichi kan Arsenal akka ta'u taasisaaf eeggama. Ammas Arsenal sarara fuulduraa irratti taphataan sarara fuulduraa guutumatti kilabichaaf abdii ta'ee jiraachuu dhabuun ammas Arsenalitti gufuu ta'inaan waan sodaatamedha. Manchester United bara darbee kilaba yeroo ulfaataa dabarseedha. Liigicha sadarkaa 8ffaan xumurus FA Manchester City injifachuun liigii Awurooppaa argatanii Erik ten Hagis akka turaniif gargaareera. Erik ten Hag rakkoo bara darbee dandamachuuf Leenii Yooroo fi Joshua Zirkzee akkasuma Matthias de Ligt fi Nasir Mazraoui mallatteessifachuun bara kana morkataa cimaa ta'uuf eeggamu. Ammas yaaddoo Erik ten Hag kan ta'e taphattoonni murteessoon dursanii miidhamuu isaaniiti. Leenii yeroo taphataa murteessaa sarara ittisaati. Garuu miidhamaan taphoottan jalqabaatiin kilabicha hin tajaajilu. United liigicha boru Fulham waliin taphachuun yoo eegalu barri dorgommii Erik ten Hagiif gaarii ta'amoo gaaffiin deeggartoota kilabichaa itti fufaan ni eeggama. Bara darbee Leicester City, Southampton fi Ipswich Town liigichatti ol guddataniiru. Ta'us waggoota 22 booda liigichatti kan guddate Ipswich Town Kieran McKennan durfamaa ga'umsa akkamii mul'isaan ni eeggama. Bara darbee Leicester City deebisanii kan ol guddisan Enzo Maresca ammoo Chelsea filachuun isaanii filannoo ulfaataadha jedhame. Marescaan tapha jalqabaa isaanii shaampiyoonii liigichaa Manchester City waliin taphatu. Leenjisichi rakkoo taphattootaa hin qaban jedhame. Ta'us filannoo irratti rakkachuun isaanii waan hin oolledha. Isa kana akkamiin furuun wantoota liigichi yeroo jalqabu eeggaman keessaa muraasa. Waancaa mo'amtoota Awurooppaatiin Real Madrid yeroo ja'affaaf shaampiyoonii ta'e. Kylian Mbappeen tapha isaa jalqabaatiin goolii galchee Madrid wajjinis waancaa injifateera. Diina Yaspashir. Taphni waancaa mo'amtoota Awurooppaa waggaa 52 dura bara 1972 eegale. Dorgommiin kun kilabii shaampiyoonii Champions League Awurooppaa ta'ee fi Liiga Awurooppaa mo'ate waliin morkachiisa. Haaluma kanaan taphni marsaa 49ffaa waancaa mo'amtoota Awurooppaa bara 2024 kaleessa biyya Poland Staadiyeemii Waarsuutti taphatame. Morkii shaampiyoonii Champions League Awurooppaa bara darbee Real Madrid fi Liiga Awurooppaa kan mo'ate Atlanta walitti fide. Injifannoo Real Madrid gool 2-0 xumurame. Mootiin Champions
League Europa Real Madrid kaleessa caalmaa taphaa waliin kilabii Itilii Atalanta mo'ateen gooliiwwan injifannoo Real Madrid boqonnaa deebii Federico Valverde fi Kylian Mbappé galchaniiru. Mbappé erga Paris Saint-Germain irraa gara Madrid makamee waancaa jalqabaa argate. Tapha kaleessaa booda yaada miidiyaa kenneen baay'ee gammadee jira. Hidhannoo kan uffadhee falmachuuf deeggartoota kanaa taphachuuf yeroo baay'ee eegee jira jedhe. Kylian Mbappé dabaluun nuyi Real Madrid wanti nu daangessu hin jiru. Bara tokkotti goolii 50 fi sanaa ol galchuun ayyaala. Garuu wanti guddaan garee kana waliin waancaa injifachuudha jedhe. Leensaan garichaa Carlo Ancelottiin dorgommicha booda Kylian Mbappé akkaan jajaniiru. Inni taphataa cimaadha. Waggaa tokkotti goolii 50 ol galchuu danda'as jedhani. Goolii eegaan Real Madrid Thibaut Courtois Kylian Mbappé garee kana keessa jiraachuun daran nu gammachiisa. Akka gareetti goolii dabalataa hedduu akka galchinu abdii qabna jedhe. Goolii jalqabaa kan galche Federico Valverde gooliin sun kennaa haadha mana kootii haa taatu jedhe. Waggaa 27tti kilaba England Tottenham dhiisee gara Real Madrid kan deeme taphataan sarar gidduu lammii Croatia Luka Modric kaleessa seenaa haaraa katabe. Real Madrid keessatti waancaa 27 fudhachuun taphataa jalqabaa ta'ee jira. Durtaan taphattoota taphataan ganna 38 Modric kontiraata waggaa tokkotu Madrid waliin isaafa. Waancaa biraa argachuuf carraa biraas qaba. Isatti aanuun Dani Carvajal waancaa 26 yoo fudhatu Karim Benzema fi Marceloon waancaa 25 fudhachuudhaan Real Madrid waliin taphattoota milkaaniira. Leensaan Real Madrid Carlo Ancelottiin seenaa keessatti garicha waliin waancaa 14 kan milkeesse leensaa duraanii Munoz waliin riikoordii qooddataniiru. Bareettaanu waancaa tokko kan milkeessan yoo ta'e riikoordii kana ni dhuunfatu. Real Madrid kan kaleessaa dabalatee waancaa kana si'a jaffaa fudhachuun riikoordii kana dura Barcelona fi AC Milan waliin qooddatee ture fooyyesseera. The European champions are now the super champions, the Super Cup. Liga Spain bara dorgommii 2024-25 har'a jalqaba. Real Madrid jijjiirraa ganna kanaan Kylian Mbappé fi Endrick dabalachuu isaatiin morkii La Liga fi Champions Leaguein baranas akka eegamu isa taasiseera. Dani Olmo kan mallatteessifate Barcelona fi Julian Alvarez kan fudhate Atletico Madrid La Ligaadhaan shaampiyoonummaa warra Los Blancos buufachuuf morkatu. Abubakar Abdallah. Kubbaa miilaa Ispeeniif ganni kun yeroo milkeeti. Gareen biyyaalessa Ispeen waancaa Awurooppaa 2024 shaampiyoonii kan ta'e dabalatee waancaa Awurooppaa umrii 19 gadii fi Olimpikiin Ispeen milkooftee jirti. Sadarkaa kilabaatti Real Madrid waancaa La Ligaa yeroo 35ffaaf erga fudhatee booda Champions League yeroo 15ffaaf injifachuun olaantummaa sadarkaa Awurooppaa itti fufuun dorgommii bara darbee xumure. Dorgommii bara 2024-25tiin Real Madrid shaampiyoonummaa isaa La Ligaan eegsifachuu dabalatee Champions League fi waancaa kilaboota addunyaa kan caasifama haarawaan dorgommaniin ni morkata. Jijjiirran taphattoota ganna kanaa akkuma eegleen Real Madrid taphataa cimaa France Kylian Mbappé kan ofii taasifate. Taphatichi gara Santiago Bernabeu jijjiiramuu isaatiin Los Blancos Vinicius Junior fi Jude Bellingham dabalatee kilaba taphattoota ciccimoo sarara fuulduraa qabu isa taasisa. Gaaffii kan ta'u haaraa kilabichatti kan dabalame Kylian Mbappén iddoo kamiin taphata kan jedhudha. Mbappén sarara fuulduraa jidduun ga'umsa gaarii mul'isu. Qarqara irratti kan taphatu Vinicius Junior fi Rodrigoon bakki isaanii shakkii keessa jira. Ancelottiin galuu madaala garichaa eegsisuun ga'umsa isaanii akka baasan barbaadu. Mbappé fi Vinicius Junior iddoo wal jijjiiruun taphachuu danda'u. Taphataan ganna kana kilabichatti dabalame Kylian Mbappé qofa osoo hin taane eeggamaa kan ture lammiin Biraazil kan baatii darbee waggaa 18ffaa isaa kabajate Endrick miseensa garichaa ta'eera. Lakkoofsi hirmaattota Champions League Awurooppaa dabalamuu isaatiin taphoonni ramaddii lama kan durii irratti ni dabalamu. Real Madrid Endrick mallatteessifachuu isaatiin Ancelottiif filannoo kan dabalu ta'a. Leenjisichi filannoo taphattootaa qabaniin taphattoota isaanii jijjiiruun ni taphachiisu. Taphattoonni waggoota hedduuf kilabicha tajaajilaa turan taphataan ittisaa Naachoo fi kan sarara fuuldura jidduu Joseeluu dabalatee taphataan seena qabeessi Tooni Kroos kilabichaan ganna kana gargar baaniiru. Ancelottiin sarara jidduutiin Kroos dhabuu isaaniitiin hanqinni akka isaan hin mudanneef Bellingham sarara jidduutiin taphachiisuu danda'u. Ga'umsa isaa guddifachaa kan jiru Arda Guler waancaa Awurooppaatiin biyya isaa Tarkiif gumaacha gaarii taasisaa ture. Keessattuu kubbaa rukuttaa adabbii haala gaariin rukutuun ga'umsa olaanaa qabaachuu isaa taphataa mul'isaa jirudha. Kun immoo carraa taphaa isaaf dabaluu danda'a. Bara darbee Luka Modricin wal jijjiiruun taphachaatii ture. Ammas haaluma kanaan itti fufuu danda'a jedhamee eegama. Chaampiyoon Ispeen Real Madrid dabalatee kilaboonni jajjaboon La Ligaa Barcelona fi Atletico Madridis kan kana of cimsuun dorgommitti aanuuf qophaa'aniiru. Barcelonaan leenjisaa duraanii Bayern Munich fi garee biyyaalessa Jarman Hansi Flick iddoo Xavi Hernandez buuseera. Torbee darbee Ispeen waliin waancaa Awurooppaa kan fudhate Dani Olmo paawundii miiliyoona 55 mallatteesseera. Haaromsa isteedemii New Camp'n wal qabatee kilabichi hanqina mallaqaa qabuun baasii hedduu baasuu hin dandeenye. Walakkeessa dorgommii dhufuus isteedemii Olimpikiitti taphachuuf dirqama. Bara darbee sadarkaa 4ffaan kan xumure gareen Diego Simeone leenjoo Atletico Madrid bifa haarawaan of haaromsuun dhiyaachuuf yaalaa jira. Taphattoonni waggoota hedduuf kilabichaaf taphatan
Alvaro Morata, Steven Savic fi Mario Hermoso kilabichaan gargar ba'aniiru. Taphataa ittisa jidduu Robin Lee Normand kan sarara fuulduraa lammii Norway Alexander Sorloth fi lammiin Argentina Julian Alvarez taphattoota kilabichatti dabalamani. Lammiin England Conor Gallagher fudhachuudhaaf abdii hin kunne. La Liga Spain dorgommii bara 2024-25tiin Barcelona fi Atletico Madrid olaantummaa Real Madrid ni dhaabsisumoo Los Blancos shaampiyoonummaa isaa itti fufaan kan eegamudha. Barcelonaan sanbata dirreen alatti Valencia waliin, Real Madrid dilbata Mallorca waliin dirreen alatti morkii taasisaniin La Liga Spain eegalu.